maatiin kiyya quuftee biyyaan baatti fiigdaa naan jedhu. Sajirta naan jedhiriidhaan si fidee sajirta naan jedhiriidhaan si fidee sillee kimsaa yoo ijaan si fuudhidee bashaananii si jira kalaa koowanii. Ani maqaan koo Dasii kan hin jedhamu kanan dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii keessatti yeroo ta'u barumsa koos hangan kutaa 8 xumurutti maatii koo biratti taa'ee waan hin baradheef haga kanatti qormaata guddaaf saaxilameen hin beeku. Lafa barii kootu ajajee simbira lafa barii kootu ajajee simbira waliin tola mana dhabanii simbira jarri galee nuti maddabnaa walmalee. Akkuman barumsa koo kutaa 8 xumureen barumsa koo kutaa 9ffaa magaalaa Ginciitti hiriyoota koo waliin kireeffadheen barachuun eegale. Barumsatti baay'ee cimtuu ta'uu baadhus fedhii fi jaalalliin barumsaaf qabu garuu hanga yoonaatti onnee koo keessaan banne. Umuriin shamarrummaa koos ga'ee qaamni koo akka daraaraa na argaa jechuu yeroo jalqabutti dargaggoonni hedduun gaaffii jaalalaatiin na rakkisuun isaanii hin oolle. Haa ta'u malee garuu dargaggoon yeroos nu waliin kutaa 9ffaa baratu maqaan Warqinaa jedhamu hinuma bahaa fi galumsa koo na dhawwe. Akkan jaalallee qabuu fi kaayyoon koo amma barumsa qofaa ta'etti himus ati eenyuun caalteeti kan gaaffii jaalalaa koo diddu jechuun xiiqiinsaa guyyaa guyyaan itti bilchaachaa dhufe. Kanumaanis guyyaa tokko hiriyaan mana kireeffannee waliin gallu akkan jaalallee ishee bira ishii waliin deemu gaaffii na gaafatte. Anis lakki guyyaan kun dilbata waan ta'eef uffata koo miiccadhee dheedidus uffata kee wal gargaarree miiccinee waliin mana hiriyaa koo deemna naan jettee uffata koo na waliin miiccitee harka koo qabattee waliin mana hiriyaa ishee deemne. Isheenis mana karrisaa guddaa ta'e tokko fuuldura dhaabbachuun yeroo balbala rukuttu anis hiriyaan kee barataa miti mana guddaa akkasii akkamittiin humni isaa danda'ee kireeffatee yeroo ishee gaafadhu isheenis hiriyaasaa waliin mana warra hiriyaasaa galaa kaffaltiif haga kana san dhiphisaneettee deebinaaf deebiste. Balballis nuuf banamee hiriyaa ishee waliin erga wal nu barsiistee booddee dargaggeessi baay'ee na rakkisaa ture Warqinaa mana sana keessatti argeen isheenis wal baraa jette. Akka wal barru nu goote. Anis hojii kanatti baay'ee rifadhus bi'ee gara mana kootti galuudhaaf sababan dhiyeeffadhuun dhabe. Otuman sodaadhus bakka naaf laatamee qabadheen taa'e. Isaan waliin taa'anii haasa'uu jalqabanis ani garuu kanan taa'ee yaadaa ture karaa fi haala mana sana keessaa dafnee baanu ture. Hiriyyaan ishee sunis hiriyaa kootiin ka'iitii buna nuuf danfiseedhee isheenis buna nuuf danfisuuf oliif gadi kaachuu jalqabde. Kanumaanis gidduudhaan bishaan fiduuf yommuu gadi baatu hiriyyaan ishee sunis ishee waliin kottee isaa fudhate. Anaa fi Warqinaan mana tokko keessatti hafne. Balballis nutti cufame. Warqinaanis ka'ee gara kootti deemuun akkan isa waliin ciisu na gaafate. Anis iyyuun hiriyaa koo waammadhu yaalus hiriyaan koo garuu mana namaatti nagattee gurra ishees na dhawwatte. ta'u malee balbala miti boollatoo natti cufaniyyuu qorumsa gosa akkasii hedduu waan dabarseef ofitti amanamummaa guddaa ofirratti nan qaban ture. Anis akkana jechuun afaan baaseen itti dubbadhe. Hagan barumsa koo xumureen fedhii koo fi fedhii maatii koo galmaan ga'een maatiin koo hodhu jedhanii kabajaan na heerumsiifatanitti kabaja koo eenyumaafiyyuu dabarsee laadhu jechuun meeshaa mana keessaa jalaa caccabsuun jalqabe. Kanaan booddee innis karaa hedduu yaala erga dadhabee booddee har'a si dadhabus bor eessumayyuun dhaqxu otoonan lubbuun lafa kanarra jiru namuma siin hiriyaa godhatu nan arga jedhee hiriyaa isaatti bilbiluun mana nurraa bansiise. Hiriyaan isaa sunis battalumatti balbala akka nuuf baneen anis fiigichaatiin mana keessaa gadi ba'e. Hiriyaan koo sun na qabuuf yaaltus ofirraa achi ishee darbadheen guyyaa sanaa kaasees bakkan ishee waliin jiraadhu jijjiireen qofaa koo galuun jalqabe. Amalaa fi ilaalchi hiriyoota koof hin qabus guyyaa sanaa kaasee guutummaatti jijjiiramuun nis qofaa koo imaluun
filadhe. Haa ta'u malee garuu dargaggeessi kun daran xiiqiitti galuun bakkan deemuu fi bakkan taa'u hundumaatti bahaa fi galumsa koo na dhowwuun barumsa koos seeraan akkan hordofne na godhe. Yeroo kanatti hiriyyaan baay'ee jaalladhu nis baay'ee na jaallatu jijjiiramuu amala koo kanatti waan baay'ee dhiphateef bilbila koo irratti naaf bilbilee maaliif amalli koo akka isatti jijjiirame na gaafate. Anis gara galgalaa keessa suuta dhokadheen utuu namni nan argin gara mana isaatti imaluun sababa irraa fagaachuu koo fi amalli kootti jijjiiramuu kanni nama waliin walitti hin buune isa dhugaa ta'e itti mubaadhus akka inni na amanuuf garuu dubbii biraan hin amansiise. Utuma waliin haasa'aa jirrus lafti natti galgalooftee innis na bira bulinaan jedhe. Anis ani hangan karoora koo galmaan ga'utti dhiira tokko birayyuu buluu hin barbaadu jedhee itti mus kun yaaduma sammuu kee keessaa waan ta'eef ani kana hin yaanne hagan maatii kee yamsiisee maatiin kee harka kootti sinnaaf laatanitti ani si maddii hin ga'u yoo na shakkite immoo kunoo albee kana qabadhu rafi jechuun adda koo keessa na dhungatee tuu waan tokko miira koo hin dammaqsiin na waliin rafe. Ergasii kaasees amantaan ani isaaf qabu baay'ee dabaluun jaalalli koo isaaf maaliinuu kan hin safaramne natti ta'e. Dhiirri gara biraas isa malee waan jiru natti hin fakkaatu. Anis barumsa koo kutaa 9ffaa fixee kutaa 10ffaa utuun barachaa jiru maatiin warra ani mana kireeffadhee galu keessaa firri isaanii waan du'eef gara baadiyyaatti yeroo imala isaanii raawwatan mucaan inni baay'ee na rakkisu kuni dhagahee dhufeen yoo si biran bule malee jedhee bilbilaan na rakkise. Anis tarii mucaan kun ni dhufa ta'in na jedheen mana sana lakkiseen gara mana hiriyyaa koo deeme. Innis halkan sa'aatii 5 yeroo ta'utti uffata, daftara, kitaabaa fi meeshaan kiyoo si barbaachise na bira waan jiruuf mana koo dhuftee fudhachuu ni dandeessa naan jedhe. Anis ganama ka'een yeroon meeshaa mana koo keessa laalu homtuu akka hin jirre hubadhe. Kanumaanis mana isaatti imaluun gaaffii jaalalasaa tole jedhee fudhadheen meeshaa koo mana kootti deeffadhe. Haa ta'utii guyyaa kanaa kaasee garuu karaa irratti isa na rakkisuu fi na dhiphisuun dhiisuun akkan mana isaa deemu qofaa na gaafachaa ture. Yeroo hedduus irra deddeebi'ee waan na rakkiseef guyyaa tokko aariin wanta gara biraa na gochuu danda'a jedheen barumsa koo addaan kuteen eessuma koo bira gara Finfinnee akkan deemu murteesse. Kanumaanis Finfinnee magaalaa hin beeknetti badeen barumsa koo addaan kuteen gara magaalaa Finfinneetti malee eessuma koo waliinis turtii yeroo dheeraa booddee waliin wal argine. Obboleettiin haadha manaa eessuma koos biyya alaatii dhuftee mana isaanii waan jirtuuf maaliif carraa kana naaf yaaltu jedheen gaaffii dhiyeesseefi eessumni koos dubbii kana dhaga'ee baay'ee natti dheekkame. Harmee kootti simeen maal rakkattee biyyaan baadeemteetti na lolte. Anis rakkoo kiyya ana qofaatu waan beekuuf murteeffadheen ji'a 3 booddee gara Kaataaritti imala koo raawwadhe. Ergan biyya Qaataar ga'ee booddee hiriyaa koo akka lubbuu kootti jaalladhu sanaaf bilbileen waliin haasa'uu jalqabnus yeroo turtii booddee garuu bilbilli isaas naaf hojjechuu didee wal argaan keenya addaan cite. Kanumaanis waggaa 2 hojjedheen gara biyyaatti deebi'een yeroo san gaafadhu lola magaalaa Ginciitti ka'een baay'ee reebamuun bilbilli isaas guyyaama sana akka jalaa badee fi yeroo ammaas bakka inni jiru akka hin beekamne natti himani. Anis dubbii kanatti baay'ee aareen iyyaafadhee gaafadhee barbaadus bakka inni bu'ee argachuu nan dhabe. Haaluma kanaan utuun jirus waraqaan karaa maatii koo dhufee harmeen koo yoo heerumtee argeen ilmoo kee ija kootiin argeen boqodhe malee jettee na dirqisiisuu jalqabde. Anis tole ergan ishee jedhee booddee gurbaa na fuudhuuf maatii kootti na gaafate sanatti ammaaf heerumuu barbaadeen utuu hin taane haadha koo diduu waan hin barbaannee fi ati immoo na fuudhu yoo barbaadda ta'e waggaa 2 hangan biyya Arabaa deemee hojjedhee dhufutti na eeguu qabda jedheen itti madde. Kanumaanis innis lakki hin ta'uu asumatti hojjennee jijjiiramuu dandeenya naan jedhus gaafa jimaataa itti meen wiixata isaa ganama gara biyya hambaatti ni malee achi deemees bilbileen dhiifama isa gaafadhe. Haaluma kanaan otuun dalagaa koo hojjechaa jiru waggaa 1 ergan guutee booddee baay'ee na dhukkubee hojjechuus waan hin dadhabeef gara biyya kootti hin deebi'e. Biyya dhufee ji'a 1 ergan fixee booddee mucaan hiriyaa koo tokkoof viizaa waan dhufeef gaggeessuudhaaf magaalaa Finfinnee deemuuf karaa waan cufameef motoraan karaa magaalaa Walisoo deemaa otoo jirru hiriyaa koo na fuudhuuf nakaa dhimmate sanaan karaatti na eegiitii na dubbisi waanan jedhee tureef innis karaa irratti na eegee bu'een dubbiseen otuma haasa'aa jirru warqii isaan nutti dhufee na dubbisee afaan keessa na dhungatee akka jaalallee isaatti na waliin haasa'uu jalqabe.
yeroo kanatti mucaan na fuudhuuf nakaa dhimmatee jiru sun naasuudhaan duubatti deebi'ee lamaan keenya nu dhiisee tokke. Anis deebiseen haala isaa haasofsiisuufis yeroo takkaayyuu hin arganne. Kanumaanis warqii isaatiin maaliif akkana gootee jedhee yeroo isa gaafadhu innis otoo nani jiruu namni kamiyyuu lafa kanarratti kansaa si godhachuu hin danda'u naan jedhe. Hiriyaa koo gaggeesseen ergan deebi'ee booddees mucaan kun garuu ammas erga fuudhee ijoollee godhatee booddee na biraa deebi'uu hin dandeenye. Anis jireenya koo fi kansaa akka hin jeeqneef isa kadhadheen nan dadhabe. Anis maallaqni biyya Arabaatiin fidadhee dhufe sun jimalee yoon taa'e na jalaa dhumuu ni danda'a jedheen hojii dhuunfaa jalqabeen barumsa koo barachuu akkan qabu murteeffadhe. Kanumaanis mucaa magaalaa keenya keessaa daldalu tokko waliin haala daldalaa meeshaa magaalaa Finfinnee keessaa akka itti bitatanii fi wantoota na barbaachisan akka inni naaf guutuuf isa fudhadhee deemus innis guyyaa tokko guutuu magaalaa Finfinnee keessa bakkatu na jalaa bade jechuun oliif gadi na joorsaa oole. Kanumaanis yeroo galgalaa'u buufata konkolaataa na geessee ati galuu qabdaa animmoo ganama meeshaa biteen dhufa jedhee konkolaataa na yaabbisee na gaggeesse. Anis akka malee waan galgalaa'eeruuf ginci gahee ijoollee bira akkaan buluuf bilbileen dhufaan jira jedheen itti madhe. Haa ta'u malee garuu konkolaataan yeroo magaalaa Olonkoomii geessu dhaabbachuun nama buusuu jalqabdi. Anis konkolaataan kun maaliif gara magaalaa Ginciin deemu jedhee yeroo gaafadhu yaabboleettii koo eessa jettee yaabbatte jechuun shufeerri gaaffii na gaafate. Baay'ee rifadheen konkolaataa irraa bu'een otuman dhaabbachaa jiru mucaan ani jumaan argaa isaan jaallanne naaf bilbilee kolfee galtee jedhee na gaafate. Anis lakkii magaalaa Olonkoomiitti bu'een konkolaataa gara magaalaa Gincii geessu eeggachaan jira jedhee yeroo itti himu anis magaalaa Olonkoomii hiriyaa koo nagaa gaafachuu waan hin dhufeef wal argina naan jedhee bakka ani jirutti dhufe. Achumaanis rifadheen isa waliin hiriyaa isaa bira mana dhugaatii tokko keessa nu geesse. Yeroo mana dhugaatii sana keessan seenutti hiriyaan isaa sun naman ani kanaan dura beeku waan ta'eef gammachuun xiqqoo natti dhagahame. Haa ta'u malee garuu haasoo keessa akkan dhugu irra deddeebisanii na gaafachaa turani. Anis kanaan dura dhugaatii dhugee waan hin beekneef hin dhugu jedhee didus suuta akkan dhuguuf na kadhatanii anis dhugee laftis deemee waan hin ta'es waan hin yaadanneef ganama mana siree keessatti nuuf arge. Fiilmiis waan hin ilaalaa jiru natti fakkaate. Anis otuu haadha manaa fi ijoollee qabdu maaliif waan akkasiin irratti raawwattee yeroo isa gaafadhu dur ijoollummaa keerraatii kaasee waanan si jaalladheef otuu ati as jiraatta taatee sumaanan fuudha ture ammas sin dhiisuu yoo feete haadha manaa koos nan hiikaa ani siin hin gatuu otuu harmeen koo duutee ati na bira koottu jettee harmee koo gateen si bira nan dhufaa jechuun jecha baay'ee onni namaa cabsuun waadaa naaf galee kakate. Anis waan hin ta'e hundumaa harmee kootti galee himus harmeen kiyya garuu hedduu na loltee gonkumaa jireenya bultii lammataa qabu keessa akka hin galle jettee na akeekkachiiste. Anis biyya keessa taa'ee isarraa adda ba'ee jiraachuu waan hin dandeenyeef gara biyya ambaatti deebi'ee deemuu murteeffadhe. Kanumaanis obboleettii harmee koo harmee kiyyaan akkanaaf eeyyamsiistu gaafadhus baay'ee natti dheekkamtee oliif gadi deemuu mi'eeffatteeti malee maaltu sitti irrate jechuun akka lammata deemicha yaanne waadaa na galchite. Anis rakkoo namni naaf hin beekne kana waan hin qabuuf harmee kootiin hadaraa waggaa 2 qofa naaf obsi sanaan booddee heerumeen fedhii kennan guuta jedheen namaaf jecha biyya ambaa jiraachaan jira. Kanaan booddees gara biyya kootti deebi'uuf ji'oota muraasatu naafa. Sababoota jireenya kootti gufuu ta'an hundumaa argeen qorameen bira darbeen jira. Kanaan booddees wanta na qunnamuun beeku. Biyya kootti galeen barumsa koo qalbiin kootti rarraate galmaan nan gaadha kan jedhu hawwii mataa koo nan qaba. Garuu immoo jireenya koo borii wanta haaraa maaltu akka na mudatu hin beeku. Nagaan gara biyya keetti galaanaan jedha. Yaada keessan bor maal gochuu akkan qabu komentii jalatti naaf hiraa. Dasii Dubaay irraa nagaadha. Isa jirtaa naan jedhii rigaan si fidee isa jirtaa naan jedhii rigaan si fidee sillee qimsaa yoo ijaan si fuudhidee bashaananii si jira qal'aa koowwanee. Ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nageenyiif jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echa. Egaan guyyaa irraas xalayaa obboleettiin keenya Dasiin Dubaay irraa nuuf ergitee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka irraa barattanii fi hubannoo guddaa irraa argattan homaa shakkii tokkoyyee hin qabu. Obboleettii keenya Dasii xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomiseen jecha. Xalayaan kun baay'ee dheerachuu isaarraa kan ka'e anis yaada kiyyaa yaada keessan ilaaleen komentii jalatti nan barreessaa fi obboleettii keenya nagaan gara biyya keetti galinsiin jedha. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa
Oromiyaa 24s yaada jajjabinaa fi ergaa nagaan galii keessan obboleettii keenyaaf akka qooddaniif asumaan kabajaan isin gaafadha. Egaan namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsiniin jennaa kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatti xalayaawwan jaalalaa fi seenaawwan jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya taatanii xalayaa jaalalaa yookiin seenaawwan jireenyaa nama barsiisuu danda'u karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa karaa teelegiraamii nuuf qooduu ni dandeessu. Keessanillee dabareetiin haala kanaan isiniif ni qindeessina jecha like share fi subscribe gochuun deeggarsi keessan ammallee taafuu qopheessuuf qindeessuun hanga yoonaa kan isinii waliin ture an gammachiis Tashoomeeti. Haga yoonaatti waan nu dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa. Warri good, hey, warri good, warran, warri yabe.